Akkam argaa jirtu Yoobsan Akkabeetii. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota herregaa kutaa sadaffaa boqonnaa tokkoffaa waliin ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa mata duree ida'uu fi hir'isuu lakkoofsota hundaa hamma 10,000tti kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa yeroo kutaa kana ilaallu akkuma yeroo darbeen isinitti hime sababni kutaa gadii hojjetaa jiruu fi yeroo hedduu tokkoffaa afaan Oromootiin kutaa gadii kanarratti kan hojjetamaniiran baay'ee isaa argachuu hin dandeenyu. Baay'een isaanii kan isaan jiraatan Ingiliffaa fi Amaariffaan yoo baay'atanii jiraatanii Oromiffaan hagammaatti harka murtoofteetu hojjetamee jira. Haa ta'uyyuu malee ijoollonni keenya baay'een isaanii warreen kutaa gadii hin barannetu caalaa waan kana barbaada waan ta'eef yeroo baay'ee gaaffii ijoollonni dhiyeessan irraa kaaseen hojjetaa jira. Namoonni muraasni keenya immoo waan nu ilaallanne yookiin immoo eenyutu wallaalee kan kutaa gadii hundiyyuu barateera maal gochuutti rakkattaa kan jedhutu karaa keessaa natti babarreeffamaa jira. Ani akkasin barattan yookiin akka Oromoon hedduun barateeru wallaaleetiin miti kana hojjechaa jiru. Haa ta'uyyuu malee akkuma baay'een keenya barannee jirru baay'een keenya immoo osoo hin baratiin kan jirrutu baay'eedha. Warrumti barannee keessa dabarreeyyuu immoo kitaabonni nuti yeroo kutaawwan gadii kana keessatti barannee fi har'a baratamaa jiru wal fakkaataa kan jedhullee hanga tokko keessa deebinee ilaaluuf nu fayyada jedheetiin yaada. Kanaaf namoonni beektanii akka beektanitti warreen hin beekne akka isaan irraa fayyadamaniif ilaalcha keessa galchee hojjetaa waan jiruu fi yoo isinitti tole yoo yaadaaf qeeqa qabaattan qofa naa barreessuu iddoo dogoggorri jiruu fi waan sirrachuu qabuu fi waan itti dabalamuu irraa hir'ifamuu qabu irratti akka yaada naaf kennitan kabajaan isin gaafadha. Egaa kallattiimaan har'a gara barumsa keenyaatti yeroo darbu boqonnaan lammaffaan ida'uu fi hir'isuu lakkoofsota hundaa hamma 10,000tti kan jedhu kan waliin ilaalludha jechuudha. Lakkoofsota hundaa hamma 10,000tti jiran kan waliin ilaallu keessatti lakkoofsonni isaa ol jiran yookiin immoo isaa gadi jiran ilaallu jechuu keenya miti. Haa ta'uyyuu malee garuu sadarkaa lakkoofsonni walitti ilaalamaa deemaniin wal caalmaa waan qabuuf haga kanaatti kan inni barsiifamu jechuudha. Isaan keessatti ida'uun maalidha? Ida'uun hiikni isaa walitti dabaluu lakkoofsotaati. Lakkoofsonni walitti ida'aman ida'amuu jedhamu. Lakkoofsota fakkeenyota yookiin immoo lamaaf lamaa ol kan walitti makaman ida'uu jedhamu. Yookiin immoo warreen ida'uu ta'anidha isaanii jechuudha. Ida'amtoota jedhamu warreen kan immoo deebiin argamu immoo ida'amtoota yookiin ida'amaa jennaan. Isaaniin immoo warra lakkoofsa sana walitti maknee walitti ida'anii argannu isaan immoo ida'amtoota jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kanarratti ida'i jedha. Ida'i gaafa jedhu 340, ida'uu 123, walqixa ta'a 463. 340 fi 123 maal ta'u ida'amtootadha jechuudha. Ida'amaadha isaan. Warreen ida'amtoota yookiin immoo deebiin nuti arganne immoo ida'amtoota jedhamu jechuudha. Warreen walitti ida'anii isaan arganne jechuudha. Inni kunis yeroo barreessuudhaan argisiisu tokko karaa lamaan barreessuu kana karaa lamaan warreen hin beekne yookiin immoo warreen duraa hin baratin jiranii fi tokko 440 ida'uu 340 ida'uu 123 jennee ida'uu dandeenya yookiin immoo haala kanaatiin 340 irra kan jennu jechuudha. Irra jennee hojjechuu kan nuti dandeenyudha. Irra yookiin immoo gajjallaa bararraatiin keenya 123 keenyadha jechuudha. Isa booddee deebiin keenya jalatti maal ta'a? 463dha jechuudha. Innis immoo tokko tokko mana tokkee keenya mana dhibbaa mana kumaa jennee bitaarraa gara mirgarraa gara bitaatti deebisneetu ilaalla jechuudha. Manni tokkee keenya 0 ida'uu 3 walqixa meeqa taati? 3 mataati jechuudha. 3. Manni 10 keenya immoo 4 ida'uu 2dha. 4 fi 2 gaafa walitti ida'anu meeqa taati? 6 taati jechuudha. 6. Manni dhibbaa keenya 3 ida'uu 1 4 jechuudha. Haala kanaatiin deebiin keenya maal taatiitti? 463 taati jechuudha. Haala kanaatiin kaawwannee asittis immoo deebii warra kanaa walqixa meeqa ta'a jechuudha? 463 keenyadha jechuudha. Lamaan isaanii karaa meeqaan ilaaluu dandeenya jechuudha? Karaa lamaaniin iyyuu
ilaallee yookiin immoo ida'uu waan dandeenyuufidha jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa ida'amadha. Warreen lamaan isaaniiyyuu ida'ama yeroo ta'an warreen lamaan isaanii ida'amni arganne sun immoo ida'amtootadha jechuudha. Warreen kun lamaan ida'ama yeroo ta'an inni kun immoo ida'amtoota keenyadha jechuudha. Ida'amtoota. Warreen kun ida'amtootadha jechuudha. Warreen kun lamaan immoo maal ta'u ida'ama keenya ta'uu isaa kana ta'u jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Deebii keenya ilaaluu dandeenya. Kanaaf haala kanaatiin irraa bitila keenya ilaaluu. Inni kan biraan keessa deebii ida'uu lakkoofsa hundaa dijiitii tokkoo fi dijiitota lama qabanii fi warreen ammaa dijiitii lama yookiin immoo dijiitii sadii warreen qabanidha. Dijiitii lama yeroo jennu mana tokkee mana kudhanii warreen jedhu mana tokkee mana kudhanii warreen qaban dijiitii lama mana tokkee mana kudhanii mana dhibbaa warreen qaban immoo dijiitii sadii qabaatu. Kanaaf ilgaalaalee kana keessatti fakkeenya tokko yeroo lama keessatti galgaleen abaaboo 27 qabdi. Hiriyyaan ishee biliseen abaaboo 63tti dabalteef galgaleen abaaboo meeqa qabdi jedha. Kanaaf warreen kanas gaafa ilaallu tokko tokko isheeti jechuudha. Jalqaba meeqa qabdi galgaleen galgaleen 27 qabdi turte. Abaaboo 27 ida'uu hiriyyaan ishee immoo 63 dabaltee 65tti dabaltee jechuudha. Kanaaf gaafa warra kana wal qixa goonee deebisnu 5 fi 7 12dha. 2 barreessine tokko qabna 6 fi 2 8dha tokko qabna 9 ta'uu jechuudha. Waliigalli isaa 92 jechuudha. Kanaaf 92 meeqa abaaboo 92 qabaatte jechuudha. Haala kanaatiin yookiin immoo akkaataa irraa fi jalaatiinis immoo keenyee haa ilaallu yookiin kennee jiru 27 keenya ida'uu 65 jechuudha. Isa booddee kunuuti manni tokko keenya 7 fi 2dha. 7 fi 5 12 nu ta'a. Addanatti akkuma jalqaba gubbaatti ilaallee yookiin immoo walitti ida'anii jechuudha. 7 fi 5 12dha. 2 barreessinee meeqa qabna? Tokko qabna. Tokko immoo fuunee warreen kanatti ida'annaa 6 fi 2 8dha. 8 tokko qabna ture 92 ta'e jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Walitti ida'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin lakkoofsa deebii ida'uu lakkoofsa hundaa dijiitii tokkoo fi dijiitota lama qabanii jechuudha. Kun dijiitii tokko dijiitii lama mana tokkee mana kudhanii jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin walitti ida'anii argachuu dandeenya jechuudha. Karaa lamaan isaatiin iyyuu kan isaan nuuf fiduu danda'anidha jechuudha. Inni kan biraanii lama ida'uu 9 lakkoofsota addaan gar-tokkeessuu fi gareessuu 10 ida'eedha. Furmaata isaanii jechuudha. Lama ida'uu 9 walqixa tokko ida'uu 9 walqixa tokko ida'uu 10 ida'uu meeqa 11 jechuudha. Kuni hin diriirsine jechuudha. Diriirsine gaafa daanu lamadha jalqabni keenya kan nu laatame. Lama ida'uu 9 11 jechuudha. Warreen kun lamaan isaanii 11. 11 kana immoo fuunee 11 jechuudha deebisnee tokko ida'uu tokko lama taati. Lama ida'uu 9 jechuudha amma 11 jechuudha. Karaa meeqaan ida'ane tokko kun lamaa 11 nu laatti kun lamaan illee kun walitti illee sadan isaanii 11 tokko ida'uu 10 ammas 11 nu laatti. Deebiin keenya meeqa ta'e 11 diriirsuutiinis akkaataa kanatti argachuu hin dandeenya jechuudha. Inni kan biraan gatii mana lakkoofsaa fayyadamuun irra gadee ida'idha. Irraa gadee gaafa ida'an akkuma warra kanaatti jechuudha. Akkuma warra ammaa kanatti ida'anitti 11 ida'uu 22 jechuudha. 11 ida'uu 22 jennee kan nuti maal gochuu dandeenyudha? Kan nuti shallabuu dandeenyudha jechuudha. 11 ida'uu 14 ida'uu 22dha. Meeqa 36 jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaatiif kuni 36 jennee kaa'uudhaafis irraan gadeedhaan yeroo fayyadamu haaluma amma gararraatti ida'aniin ilaallu. Jalqaba 14dha. Ida'uu 22 jechuudha. Isaanis kunuunsi akkaataa isaanitti ta'anii tokkoffaarratti mana tokkee keenya ida'annaa jechuudha. Manni tokkee keenya meeqa? 6. Manni kudhanii keenya 3 taate jechuudha. Deebiin keenya meeqa taate? Deebiin keenya 36 taate jechuudha. Deebiin keenya
36 taati. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Ida'uu yookiin immoo irraa gadi ida'uu fi dalga ida'uu kan inni dandeessu haala kanaatiin jalqaba lakkoofsota sana mana lakkoofsa sana beekuun nu fayyada jechuudha. Furmaata kiiwuboota fayyadamuun gatii mana lakkoofsaa irra gadee ida'eedha. Irraa gadee gaafa ida'amus yookiin immoo kiiwuboota geengootiin jechuudha. Gatii mana 10 fi ida'uu kurnee fi tokkeewwanii gatii mana tokkee argachuudha. Isaan kana keessatti tokko afur godhee jira. Mana tokkee keessa yookiin mana 10 keessatti tokko, mana tokkee keessatti immoo afur jechuudha. Isa booddee kun haala kanaan ida'uudhaan tokko irra lama, afur irra lama jechuudha. Walqixa lama irra afurii, afur irra lamaa fi tokko irra lama. Deebiin keenya meeqa ta'a? 3. Addatti immoo meeqa? 6 jechuudha. Meeqa argachuudhaaf? 36 silaa argachuudhaaf jechuudha. 36 silaa argachuudhaaf yeroo walitti daanu deebiin keenya 36 jechuudha. Gatii mana lakkoofsaa isaanii lakkoofsa irraa gadi barreessuutinidha jechuudha. 4 dabalama 6 jechuudha. Irraa gadi barreessineetu kan nuti maal goonu kan nuti isaan sana argachuu dandeenyudha jechuudha. Inni kamiin tokko isaaniitiin yeroo barreessinudha jechuudha. Inni kunis immoo yeroo gabatee dhaalatti barreessuun haala kanaati jechuudha. Tokko irra lamaa fi afur irra lamaa keenya dhaabaa jechuudha. Warreen lamaan isaanii meeqa jechuudha. Gajjallaatti yeroo deebisnu 36 kan nuuf jechuudha. Sababni isaa immoo asitti 3dha. Warri kun 6 36 keenya mul'atan addanatti kaa'eera jechuudha. Haala inni ittiin hojjetame yookiin tokko isheedhaan gaafa idaanee jirullee kan inni nuu laatudha. Jalqaba lakkoofsa argannee sana kan inni laatu 4 dabalama jechaadha. 3 qabna 36 keenya jechuudha. Lakkoofsota mana tokkee fi mana kurnee ida'uudha. Isa booddee meeqa isaaniiti warreen kana lama walitti idaanee 36 keenya jalqabaatti argannee sana nuu laata jechuudha. Fakkeenyi inni kan biraanii Gadaan mana barumsaa isaatiif kitaabilee afaan Oromoo 37, afaan Ingiliffaa 25 fi herreega 10 bite. Tola ooltummaan gumaache bitee tola ooltummaa gumaache. Gadaan waliigala kitaabilee meeqa gumaache? Kan kenname baay'ina kitaabilee meeqaati? Baay'inni kitaabilee afaan Oromoo 37, Ingiliffaa 25, herreegni 10 jechuudha. Isa booddee warreen kana maal goona? Walitti idaana jechuudha. Sadansaan dijiitii 3dhaan gaafa nuu kennamu jechuudha. Inni kun immoo gaafa tokko isaaniitiin idaanu 5 fi 7 12dha. 0 0 mala lama barreessine tokko qabna. 3 ida'uu 2 5 5 ida'uu 1 6 tokko qabna. 6 meeqa jechuudha? 62 jechuudha. Deebiin keenya 62 argannee kan nuti ittiin mirkaneessinus amma walirratti haa barreessinu. Addanatti barreessinee irra deebina. Jalqaba 37 biteera. 25 fi kitaaba 10 jechuudha. Gaafa kana walitti idaanu tokkoffaa dijiitii manni tokkee keenyaa 12 lama barreessinee tokko qabna tokko keewwannee jirra. 3 fi 2 5 6 tokko qabna meeqa taate jechuudha? 72 jechuudha. Haala kanaatiin meeqa gooneetu argachuu dandeenya? Inni tokko isaaniitiin yookiin immoo 5 fi 7 fi 5 12 ishee jalqaba mana tokkee keenyaa inni galmeessina mana 10 keenya immoo inni keewwannaa jechuudha. Isa booddeerraan itti daaneetu xumurra waan ta'eef jechuudha. 3 fi 2 5dha. Tokko qabna 6dha. Tokko jalqaba qabna ture 72. Kitaabota meeqa gumaache jechuudha Gadaanii? Kitaabota 72 mana barumsaataa fi kan inni gumaache keessaati jechuudha. Kanaaf kitaaba inni gumaache kitaabota hamma kanaa tokko isaaniitiin walitti idaanee deebiin keenya 72 jechuudha. Kitaabota 72 gumaachuu danda'eera tola ooltummaatiin jechuudha. Kanaaf gaafa gajjallaatti illee deebisaa yeroo ilaallu kan barbaadamu baay'ina waliigala kitaabilee Gadaan gumaacheeti. Kitaabilee Gadaan gumaache keessatti tokko isheetti warra amma walitti idaanee kana ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa 37 ida'uu 25 ida'uu 10 jechuudha. Walqixa 72 keenya nuu laata jechuudha. Isa jalqaba irratti ilaallee turre jechuudha. Isa jalqaba irratti ilaallee maal godhee nuu laata jechuudha deebiin keenya kunuuti. Waliigala gumaachi Gadaan mana barumsaa isaatiif taasise keessa kitaabota 72 gumaacha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin
ida'anii argannaa jechuudha. Firii ida'amtoota armaan gadii kennamanii barbaade. Ammas immoo warreen kana gaafa deebii ta'anii tokko isaan ilaallu 16 fi 13 kana jechuudha. 16 fi 13 digdamii meeqa jechuudha? 29 muraatti jechuudha. Deebiin 29 isaanis immoo asitti 6 fi 3 9 lama qabu lama tokkoof tokko lama 29 muraatti jechuudha. Akkasuma asitti illee akkasumadha. 55 fi 72 gaafa jennu jalqaba irratti 7 fi 5 12 tokko qabna. 5 fi 3 8 tokko qabna. 92 jechuudha. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Tokko isaanii walitti daana jechuudha. Inni kunis akkasumadha jechuudha. Dhumarra kana yeroo dhufne ilaallu warreen kana fakkeenyaaf 47 fi 24 7 fi 4 meeqa taati? 11dha. Tokko barreessinee meeqa qabna? Tokko qabna. 4 fi 2 6 tokko qabna. 7 jechuudha. 71 jechuudha. Sababni isaa immoo 4 fi 7 11 jenneerra. Tokko barreessinee tokko kaawwannee jirra. 4 fi 2 6dha. Tokko qabna. 7 jechuudha. 71 nu laatte jechuudha. Akkasuma asitti illee 7 fi 6 fi 7 meeqa? 13. 3 barreessinee tokko qabna. 5 fi 2 7 tokko qabna. 8. 83 nu laata jechuudha. Addanatti 42 fi 28. 8 fi 2 10dha. 0 barreessinee tokko qabna. 0 barreessinee tokko qabna jennaan. 4 fi 2 immoo meeqa? 8 tokko qabna. 9 ta'e jechuudha. Deebiin keenya 90 nu laata jechuudha. Haala kanaatiin tokko isaanii ida'anii baruu dandeenya. Kutaa tokko keessa barattoota dubaraa 36 fi dhiira 25tu jira. Kutaa kana keessa baay'inni barattoota jiranii meeqadha? Isaanis maal goona jechuudha? Jalqaba 36 ida'uu 25 jechuudha. Walqixa kanas akkuma sila walitti da'aniin mana tokkee keenya walitti daana, mana 10 walitti daana jechuudha. 5 fi 2 ammas 5 fi 6 11 tokko barreessinee meeqa qabna? Tokko qabna jechuudha. Tokko qabna. 3 fi 2 5 tokko qabna. 61 nuu ta'anii jechuudha. Barattoota meeqa jiru kutaa sana keessa? 61tu jiru jechuudha. Haala kanaatiin tokko isaanii hunda isaanii gad deebisnee ilaaluu kan nu dandeenyudha jechuudha. Baay'ina hojjetame hordofuun bakka duwwaa gabatee armaan gadii guutiidha. Isaan keessattis tokko isaanii jechuudha. Ida'uu isaanii wajjin kan nuti keenyudha jechuudha. Gabateewwan kana keessatti fakkeenya hojjetamanii jiru. A ida'uu, A irra baala, A ida'uu baati. 23 ida'uu 42 65 nu laate. 75 ida'uu 20 meeqa jennee keenya jechuudha. Ammas 5 jalqaba mana tokkee keenyaa 5 jennaanii 5 erga keewwannee 7 fi 2 immoo 9 jechuudha. 95 keewwan asittis akkasuma 0 fi 6 0 kun 7 4 fi 3 76 nu laata jechuudha. 48 fi 22 10dha. 0 tokko kaawwannee 6 7 nu laata jechuudha. 70 jechuudha. Deebiin keenya jalqaba warreen kun 10 ta'anii 0 kaawwannee irra 4 fi 2 6 tokko qabna 7 jechuudha. Akkasuma ammas kunis 7 fi 5 akkasii hojjenne 12 tokko qabna. 3 fi 6 9 tokko qabna. 10 jechuudha. Dhibbaaf meeqa nu laatanii? Dhibbaaf 2 nu ta'e jechuudha. Deebiin keenya haala kanaatiin gabatee kana guutuus dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ida'uu lakkoofsa hundaa dijiitii 3 qaban jechuudha. Gararraatti warreen dijiitii 2 qabanidha. Warreen kun garuu warreen dijiitii 3 hojjetamanidha. Dijiitii 3 gaafa laallus mana tokkee, mana 10, mana dhibbaa, mana kumaa jennee ilaaluu dandeenya waan ta'eef dijiitii 3 warra qaban keessatti galchinee ilaallaa jechuudha. Ammoo gaafa dijiitii 3 keessa galchinee ilaallus akkuma warra dijiitii 2 qabanii walitti kallattiidhaan ida'anii warreen kun fakkeenyaaf warreen dijiitii 3 qaban 1 2 3 mana tokkee, mana 10, mana dhibbaa jennaa jechuudha. Akkaataa isaaniitti tokko isaanii gaa ida'an 300 fi 17 ida'uu 152 jechuudha. Gaafa warra kana walitti ida'anus tokko mana tokkee walitti ida'aa deemna jechuudha. Gaafa mana tokkee walitti ida'anu haala salphaan yeroo haala salphaan warreen kana ida'anu ni salphata waan ta'eef irra goonee ilaallaan 300 fi 17 irra 152 jechuudha.
Isa booddee manni tokko keenya meeqa addanaa fi sagal jennaani. Bara addana kanatti sagal jennaani. Manni kudhanii keenya immoo meeqa ammas ja'a. Manni dhibbaa keenya afurii jechuudha. Deebiin keenya meeqa nuu laatte jechuudha. Warreen kana nuu laatte jechuudha deebiin keenya. Deebiin keenya dhibba afurii fi 69 jechuudha. Isaanis tokko tokko isaanii akka madaallee keessatti tokkoffaa irratti haala isaan mana isaanii jiranii ilaalleetu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya tokkoffaa irratti dhibba afurii fi 69 nuu laata jechuudha. Lammaffaa irrattis akkasuma haaluma kanaatiin gaafa ida'annu tokkoffaa irra 263 irra 728 jechuudha. Amma isaan kana irra inni gaafa ida'annu ammas mana meeqarraa kana mana tokkeerraa ka'uun keenya dirqamadha jechuudha. Kanaaf saddeetii fi sadii gaafa inni 11dha. Tokko barreeffamni tokko qabna. 6 2 8dha. Tokko qabna. 9 2 7 9. Deebiin keenya 991 nuu laata jechuudha. Addaatti deebiin keenya meeqa 991 jechuudha. Akkasuma sadaffaa irratti gaafa darbinu 278 ida'uu 556 jechuudha. Ammas kanas irra muumanii gaafa ilaallu mana tokkeerraa jalqabna. 8 fi 6 14dha. 4 barreessinee tokko qabna. 7 fi 5 12 tokko qabna. 13 barreessinee ammas tokko qabna. 3 barreessinee tokko qabna. 3 barreessinee ammas tokko qabna. 2 fi 5 7 tokko qabna. 8 jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 834 jechuudha. Deebiin keenya sadaffaa 834 nuu laata jechuudha. Haala kanaatiin hundi isaanii illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaanii akka fakkeenyaatti isaa arfaffaarraa mana dijiitii afuriin kan hojjetame haa hojjennu. 2000 barraa'ee waan jiruuf jalqabni isaa jaluma godhanii jechuudha. 6,556 ni daana. Kanaaf gaafa daanu 6 fi 6 yeroo barreessinu xiqqoo ishee wal bira darbee jira. Rakkoon qabu hundaa fi boqonnaa barreessinee ilaallu. Sababni isaa akkaataa inni barreeffama irratti xiqqoo ishee fiduu ishee waan ta'eefidha. 2,815 irraa 6,556 keenya kallattii wal bira jiraatanidha. Kanaaf yeroo kana akkasuma jechuudha. Kana 11 barreessinee mee qabna tokko qabna. Warreen kun 6 tokko qabna. 7 warreen kun 13dha. 3 barreessinee tokko qabna. Warreen kun 8 tokko qabna. 9 jechuudha. Deebiin keenya warreen kana nuu ta'u jechuudha. 9,100 kana nuu laata jechuudha. Deebiin keenya 9,300 71 jechuudha. Deebiin dijiitii afuriin gaafa ta'u haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Deebisaa hojjennee argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni arfaffaa erga hojjechuu hin hafnee naannoo hin xumura. Arfaffaa irratti 488 irraa 436 jennaan. Gaafa kana sadii warri kun dijiitii 3 waan ta'aniif ammas mana tokkee keenya irraa kaana 14 barreessinee tokko qabna. 11dha. Tokko qabna. 12 barreessinee tokko qabna. 8 tokko qabna. 9 jechuudha. Kana nuu laata jechuudha. Deebiin keenya 924 jechuudha. Deebiin keenya 924 tokko tokko isaanii haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin walitti daanii haala salphaa ta'een argachuu dandeenya. Dalgas ni arganna waan ta'eef jechuudha. Gatii bakka lakkoofsaatti fayyadamuun ida'uudha. Kaleessa bu'aan koo
qarshii 215 har'a immoo qarshii 143 walii gala kaleessaa fi har'atti qarshii meeqan buufadhee inni jalqabaa 215 ture 143dha. Kuubotatti fayyadamuun gatii mana lakkoofsa irraa gadee ida'uudha. Irraa gadee jechuun akkaataa kanaan ida'anii jechuudha. Kanaaf warreen kana gaafa walitti ida'an sadiif shan saddeetidha. Afuriif tokko shanii lamaaf tokko sadiidha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Tokko tokko ishee jennee alaan seenaan tokko ida'uu 15dha. Irraa 143 keenyadha jechuudha. Akkuma jalqaba jedhe tokkoffaa irratti meeqa qabna? 8 5 3dha jechuudha. Bu'aan keenya meeqa jechuudha? Guyyaa sadan kanatti namni dalagaa irra jiru kuni 358dha jechuudha. Haala kanaatiin irraan gadee kiiwwota keessatti manoota isaaniidhaan haala kanaatiin ida'uu dandeenya jechuudha. Deebiin keenya irratti 358 jechuudha. Deebiin keenya kana nuu laata haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Ittiin ida'uu dandeenya yookiin immoo deebii barbaadame sana argachuu dandeenya jechuudha. Yeroo gara kiiwwotaatti deemnee dhannee ilaallu immoo kiiwwota isaa keessatti kunuunsa haala kanaatiin kaa'ee jira. Tokkoffaa 469 991 warreen nuti gubbaatti hunda isaanii hojjechaa oollee jechuudha. Deebii. Kiiwwota keenya keessatti tokko isaanii 2 tokko 5 tokko 4 3 3 5 8dha. Warreen kun egaa dhibboota 2 ida'uu dhibboota 1 dhibboota 3 arganneerra jiru. Kun kiiwwota 3tu jiru. Mana tokko mana 10 mana dhibbaa. Kurnoota tokko kumoota 4 fi kumoota 5dha. Tokko 2 3 4 5 shanan isaanii iyyuu maal ta'aniiru? Tokkoffaa irratti kurnoota tokkoon isaanii 10 kumoota 4 warreen kun immoo afuritti baafanneetu ilaalla jechuudha. Tokko 2 3 4 arfan isaanii kunuuti. Shanan isaanii immoo kunoo tokko gararraa jiru maal godhee jira? Fakkeenya addanattis kunuuti. Tokko isheen tokko kurnoota tokko kunoo tokkittii kumoota 4 kunoo tokko 2 3 4 arfan isaanii kana kurnoota 5 mana 10 keessa meeqa jiru? Kunoo tokkeewwan 4 tokkeewwan 5 arganne jechuudha. Haala kanaatiin deebii gararraatti arganne sana tokko isaaniitiin argachuu 45 keenya irratti argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin ida'uu dandeenya. Irra gadee ida'uudha. Warreen amma ida'anii keessatti akkuma lakkoofsa dijiitii 2 irraa gadee ida'ate lakkoofsota dijiitii 3 qabanis walitti ida'uun dandeessa. Fakkeenyaan armaan olitti hubatte kan hambifaman hin qabnedha. Warreen kana tokko isaaniiti jechuudha. 2 ida'uu 1 3 tokko ida'uu 4 5 5 ida'uu 3 8 deebiin keenya 358 gubbaatti deebii argannee jechuudha. Sababni isaa ida'anii bu'aawwan gabaa sana keessatti argame 358 ta'uu kan haala kanaatiin ida'anii argachuu dandeenya. Gaaffii armaan gadii irraa gadee irraa gadee ida'uu jechuun akkuma gararraatti irra deebinee ilaalaa oolledha warreen kun. Kanaaf baay'een isaanii rakkisu haa ta'u tokko hojjennee dabarra. Kanaaf kana gaafa jennu 446 irra 500 meeqaati? 37 jechuudha. Kanaaf gaafa kana hojjennu mana tokkee keenya 13 barreessinee tokko qabna 7 tokko qabna 8 6 jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 683 nu kenna jechuudha. Akkaataa kamitti irraa gadee barreessineetu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 683 nu laata jechuudha. Inni kunis akkasumatti yoo irraa gadee hojjennu 473 ida'uu 281 jechuudha. Kana gaafa jennu mana tokkee keenya irraa gaafa kaanu 4 4 fi 8 fi 15dha. 5 barreessinee tokko qabna. 4 fi 2 6dha. Tokko qabna 7 jechuudha. 754
14 kan afur nu laata jechuudha. Deebiin haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal gochuu dandeenya jechuudha. Ibsuu dandeenya yookiin immoo ilaaluu dandeessa jechuudha. Sababni inni tokko tokko isaanii itti ilaalles tokkoffaa irratti haalota isaanii ittiin deebii irraa gadee barreessuu danda'an deebisa kanaati. Warreen kun immoo deebii kana yoo taatu illee kanadha jechuudha. Haala kanaatiin kan argachuu nu dandeessa irraan gadee hojjennee illee jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin irraan gadee ida'uu nu dandeenya jechuudha. Yookiin irraa gadee ida'uu hir'isuu illee ni dandeenya. Inni kan biraanii kanuma gubbaatti hojjenne keessatti tokko tokko isaanii gaafa irraa gadee ida'anii ilaalludha. Yookiin immoo gabatee keessatti tokkoof 5, 6, kun 7, kuni 13dha jechuudha. Kanaaf dirqama eessaa kaanaa bitaarraa osoo hin taane gara mirgarraa gara bitaatti ida'uun dirqama keenyadha jechuudha. Kanaaf warreen kana gaafa nu meeqannaa asitti 13dha jechuudha. 3 barreessineetu tokko qabna. 4 fi 3 7dha. 7 tokko qabna ture meeqa 8 jechuudha. Asitti immoo 6 keenya fidanna jechuudha. 6taati. Kanaaf meeqana deebiin keenya 683 jechuudha. Kun addatti kaa'ee 6, 8, 3. Tokko ishee kana kaawwannee ture. Ishee kamirraa kaawwannee kun 13 taasisa. 3 barreessine tokko addana mataa isheerra tokko qabna ture waan ta'eef. Tokko ishee kana itti daanee jechuudha. 6 ida'u 7, 13, 3 barreessii tokko ol kaa'ii gatii bakka 10tti ida'eera. Gatiin bakka 10 mana tokkee mana 10tti mana 10 irratti daannee jechuudha. Mana 10 irratti daannee kan argannu. Deebiin keenya 683 keenya haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Salphaatiin shallagni argachuu nu dandeessa jechuudha. Inni kun walanni kunis ishee kana jalqaba keewwanneera. Maddaattis kaa'ee jira jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin deebii keenya arganna. Inni kan biraan 473 hambifannaa gatii bakka kurnee irraa kan qabatudha. Ishee jalqaba tokko irraa kan ka'aa ture sanatti jechuudha. Inni kun immoo meeqa ta'ee akka fakkeenyaatti inni gabatee lammaffaa kun immoo kan jalqabaa irraa kan ittiin adda taasisu yookiin mana tokkee mana kurnee mana dhibbootaa keenya keessatti kan nuti adda baasuu qabnu jechuudha. Kanaaf inni kun ammoo mana tokkeen keenya kaafteen 4 walumaa galli ishee. Isheen kun garuu meeqa taateetti 15 taateetti. 15 isheen keenya waan ta'eef seera isaati 5 barreeffame tokko asirra kaawwanna jechuudha. Mana tokkee mana kurnee mana dhibbaa keenya irra jechuudha. Kanaaf isa booddee meeqa taate 6, 7 taate jechuudha. Kun adda kanatti kaa'ee jira. 7 ida'uu 8, 15 5 barreessii tokko ol kaa'ii gadii bakka meeqatti mana dhibbaatti ida'ee mana dhibbaa keenya mana tokkee mana 10 mana dhibbaati jechuudha. Mana dhibbaa keenya irratti daaneetu sana argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf 473 ida'uu 281 754 nu laataa jechuudha. Haala kanaatiin deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin dalga ida'uu fi irraa gadee ida'uu baruu nu dandeessa jechuudha. Ida'uu armaan gadiis shallagiidha. Inni kunis akkuma ammaattidha. Kun addaan sagalee keenyatu tokko isaanii maal gochuu dandeenya? Ida'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko ida'amoota keenyaaf yookiin immoo kan inni ittiin ida'uu dandeenyu sana beekuu yookiin immoo baruuf nu gargaara jechuudha. Kan biraan egaa hir'isuudha. Haala ittiin hir'isuu dandeenyu illee isuma ammaa warreen amma ilaalaa ture keessatti haala kamiin immoo hir'isuu dandeenya. Isa dalga yookiin irraa gadee hir'isuu illee nu dandeessa jechuudha. Inni kun immoo tokko isaanii gaafa irraa hir'isnu tokko isaanii lakkoofsa hundaa ammoo 10tti jiran hir'isuudha. 58 hir'isuu 32 walqixa 26 hir'ataa 58 hir'ataadha. 32 immoo isarraa hir'isnuudha. Caalmaan nuti arganne deebii nuti arganne 26 kan taate jechuudha. Kanaafuu 58 hir'isuu 32 26 ta'a jechuudha. Haala kanaatiin hir'isuu illee kaawwannee hir'isuu lakkoofsa hundaa 3 fi kutaa sadaffaa keessa barattoota 435 fi kutaa arfaffaa keessa immoo 323 jira. Caalmaan baay'ina barattoota kutaa lamaan jidduu jiru barbaadeedha. Yeroo kana barbaadnus kun waldaanutti deebisa. Fakkeenyaan nu kaa'ee jira. Tokkoffaa isa sana barreeffachuu qabna jechuudha. Irraa gadee barreessineet akkuma jalqabaatti irraa hir'isuu qabna. 4 fi 35 irra jalqaba hir'isuu kennee hir'isuu meeqaatiin 323 jechuudha. Kanas mana isaanii gaafa walitti eeggannee irraa hir'isnu tokko isaanii manoota isaanii
eeguun keenya dirqama ta'a jechuudha. Manoota isaanii gaafa eegnus 5 hir'isuu 3 5 hir'isuu 3 meeqa taati? 2 taati. 3 hir'isuu 2 1 4 hir'isuu 3 1 jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 200 jechuudha. Caalmaan 212 taati jechuudha. Caalmaan keenya 212. Eessatti kan arganne kun akkanatti caalmaan keenya 212 jechuudha. Fakkeenya jiituun qarshii 320 qabattee gabaa baate qarshii 215 baasii goote qarshiin harkaa isheetti hafe meeqadha? Inni kunis immoo akkuma jalqaba irratti hojjenne 328 irra 215 jechuudha. Inni kunis yeroo irraa hir'isnu meeqadha? 8 irraa 5 gaafa hir'ifannu 3 taati. 2 irraa 1 taati. 3 irraa 2 1 jechuudha. Deebiin keenya 213 jechuudha. Kan harka isheetti hafe meeqadha? Isheetti hafe yookiin kan isheen baasii ishee keessaa 213 harka isheetti hafee jira jechuudha. Haala kanaatiin hir'isnees argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan gabatee keessatti gaafa keenyu sunuuti manoota isaaniidhaan gaafa keenyu 3 yookiin immoo gatii bakka dhibboota dhibbaa warra dhibbaa jechuudha. Mana dhibbaa keessa 1 2 3 bakka kurneewwan mana tokkee mana 10 mana 2 keenya bakka gatii tokkeewwanii tokkitti 8 keenya maal taate mana tokkee keenya keessatti daaniitu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiinis hir'isuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan 328 hir'isuu 215 hir'isuuf lakkoofsota bakka lakkoofsa wal fakkaataa qaban walirraa hir'isuu isaa deemuudha jechuudha. Innis gatii bakka dhibboota, gatii bakka 10, gatii bakka tokkee jennee irraa hir'isneetu deebii akka olitti argannedha jechuudha. Haala kanaatiin dhibboota 2 kurnee hir'isuu tokkeewwan hir'isuu laata jechuudha. Kanaafuu 328 213 wal qixa 213 ta'a jechuudha. Kanaaf irraa gadee yeroo hir'isnus kun haala kanaatiin jechuudha. 8 irraa 5 3 nu laate 2 irraa 1 nu laate 3 irraa 2 1 jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin dabalanii 768 irra hir'isuu 534 irraa gadee yeroo hir'isnus gubbaatti kan arganne keessatti tokko isheetiin jechuudha. 4 irraa 8 gaafa hir'isnu 4 irraa 8 gaafa hir'isnu asitti meeqa taati? 4 arganna. 6 irraa 3 amma 3 arganna. 7 irraa 5 2 arganna jechuudha. Deebiin keenya 234 irra garraatti arganne jechuudha. Meeqa liqeeffanna yoo 768 hir'isuu 500 liqeeffannaa hin qabnu jechuudha. Yoo inni oliin caala ta'e inni xiqqaala ta'e garuu gajjallaatiin caala yoo ta'e irraa liqeeffannaa jechuudha. Liqeeffataa kan qaban hir'isuudhaan immoo inni kun immoo akkaataa kamitti liqeeffannaa yookiin immoo kamtu kamirraa liqeeffachuu qabaasa jedhu ilaalla jechuudha. Inni kun immoo 2 irraa 8 guddaan 8 waan ta'eef guddaarraa waan hir'anneef kanatti liqeeffannaa jechuudha. Eessarraa liqeeffanna? Mana 10 irraa liqeeffanna. 9 irraa 1 as liqeeffanna. Gaafa kana 12 jennaanii kan 12 irraa 8 meeqa nulaatti 4 jennaanii. 4 arganne kun immoo 1 irraa liqeeffanneera waan ta'eef 8 taate 8 irraa 5 meeqa 3 6 irraa 4 2 jechuudha. Deebiin keenya 234 jechuudha. Liqeeffanneetu kana nuuf fide jechuudha. Yoo liqeeffannu ta'e 8 irraa 2 6 jennee hin fidu waan ta'eef dogoggora ta'a jechuudha. Kanaaf inni 4 6 hir'isuu 2 6 hir'isuu 4 2 nooti 8 hir'isuu 5 3dha 10 ida'uu 2 as tokko daannee irraa waan ta'eef jechuudha. 12 irraa 8 4 mul'atte jechuudha. Irraa gadee hir'isuu yookiin liqeeffachuutiin immoo haala kanaatiin hojjetama. 425 286 irraa gadee hir'isuu gaafa hir'isne ammas kunooti ammas akkuma amma liqeeffanneetu jechuudha. Isheen kun 6 fi 5dha jechuudha. 6 fi 5 kunoo 6 fi 5 taate 6 fi 5 irraa hin danda'amu waan ta'eef tokko as liqeeffanna. Tokko as liqeeffanna kun meeqa taate 15 irraa 6 9 kun immoo meeqa taate tokko taate tokko hin dandeessu 8 irraa hir'isuu asitti liqeeffanna 11 irraa 8 3 taate jechuudha. 3 kun immoo 3 irraa 2 tokko taate jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin maal gochaa deemna jechuudha. Hir'isaa deemna jechuudha. Haala kanaan 15dha. Kuni 3 irraa 2 kun ishee kana jechuudha. 3 irraa 2 tokko nu laatte haala kanaatiin tokko ishee hir'isneetu itti daachaa deemneetu arganna jechuudha.
haala tokko tokkoo fi kanaafuu 425 286 439 muka irraatti arganne sana nuu laattee darbiti jechuudha. Haala kanaatiin firii caalmaa hir'isuu ida'amuu yookiin immoo hir'isuu wantoota keenya warreen kun akkuma sagarraatti argannee sana maal gochuu dandeenya tokko tokko isaanii ilaallee hir'isuu dandeenya jechuudha tokko tokko hojjenna. Yeroo keenyatti fixaa jira waan ta'eef isa jalqabarraa A kanaa hojjennu A kana 967 irra 852 jechuudha. Isas gaafa hir'isnu mana tokkee keenya irraa kaana manni tokkee keenya inni irra keessa jiru caalma waan ta'eef 7 5 arganneerra 6 ammas tokko 9 irraa 8 tokko jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 15 nuu laata jechuudha. 15 hir'isuun keenya inni kun 15 nuu laata jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hir'isuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaa kan Eetii jechuudha. Kun deebii Eetii jechuudha. Isa lammaffaarratti immoo gadi jiitii afur qabu kanaa hojjennu. Gadi jiitii afur qabu kuni 6,879 hir'isuu 2,436 jechuudha. Ammas kunillee dijiitii afur qabaatan malee warreen irra keessa jiran caalanii jiru waan ta'eef 9 irraa 6 3 7 irraa 3 4 4 irraa 8 irraa 4 4 6 irraa 2 6 irraa 2 gaafa hir'isnu 4. Kanaaf deebiin keenya 4,443 nu laata jechuudha. Deebiin kanaa jechuudha. Deebiin isaa haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hir'isnee illee argachuu dandeenya jechuudha. Osoo ittiin liqeeffatee yookiin irraa ittiin wanni waliin jechuudha. Liqeeffatamu haala warreen gajjallaa keessaa immoo tokko yoo hojjennu kan liqeeffatu jechuudha. Kan irraa liqeeffatee inni gararraa yoo caalidha. Garuu hundi isaanii illee wal caalanii jiran asirrattis liqeeffataa kan hin qabaanne ta'u jechuudha. Kanaatiif fakkeenyaaf kanuma hojjennu jaarraa torba tokko liqeeffannaa achirraa 16 torba liqeeffannaa jechuudha. 16 torba gaafa liqeeffannu 9 taate jechuudha. 9 lama sun lamni tokkorraa liqeeffanneerra tokkorraa 0 tokkitti mataa tokkorraa 0 hir'isnee tokkuma taate jechuudha. 4 irraa 2 2 jechuudha. 200 fi meeqa ta'a jechuudha deebiin keenya 219 taate jechuudha. Yeroo kana mirkaneeffachuudhaaf fakkeenya kana mirkaneeffachuuf immoo fakkeenya kana mirkaneeffachuudhaaf deebiin keenya sirrii ta'uusaaf sirrii miti isaa ilaaluudhaaf immoo 200 meeqatti dabuu dandeenya? 207 sanatti dabalanii irra itti daanee argachuu dandeenya deebii isaa olii irraa hir'ifamee jechuudha. Inni kanaaf meeqa jechuudha inni kuni jalqaba asmaa yookaan 4 tokko kanaaf deebiin keenya mirgarraa waan bitaarraa waan jalqabeef sirriin fiduu jechuudha. Kanaaf dirqama eessarraa ka'uu qabna? Bitaarraa ka'uu qabna jechuudha. 9 fi 7 16 6 barreessinee meeqa qabna? Tokko qabna. Tokko ishee qabnu tokko dabaluu tokko 2 taate jechuudha. 2 fi 2 dabaluu 2 4. Deebiin keenya isa olii yookiin immoo isarra guddaa irraa hir'ifame sana nuu laatee jira jechuudha. Deebiin keenya haala kanaatiin mirkaneessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaatti hir'isuu keenya isa jalqabaa wal mursimataa jechuudha. Inni kan biraan gabatee keessatti hir'isuutiin gabatee hojjechuudha. Gabatee keessatti gaafa hojjennus haaluma kanaatiin tokko tokko isaanii hojjennee ilaaluu dandeenya yookiin agarsiisuu dandeenya jechuudha. Hir'isuu bahaadhaan jechuudha. Hir'isuu bahaadhaan gaafa hojjennu fakkeenya dhuma kanarraa gaafa hojjennu 2 irraa 8 gaafa hir'isnu 2 irraa 8 waan hin dandeenyeef 10 jennaani tokkotti daaneetu 12 irraa 8 4 jennaani 4. 9 sunni tokkorraa wal liqeeffanneef 8 taate 8 irraa 4 4 irraa 4 3. Deebiin keenya meeqa taate 300 deebiin keenya 300 fi
afurtamii afur taatee jechuudha. Deebiin keenya 344 akka gubbaa jalqaba idaanii fi walitti idaanii nuuf daabin fiduusaa haa ilaallu. 344 ida'uu 448 walitti idaanii ilaalla jechuudha. Deebiin keenya immoo sirrii isa jedhuu fi 12 barreessinee tokko qabna. 4 fi 4 8 tokko qabna. 9 3 fi 4 7 jechuudha. Deebiin keenya maal nuuf dira jechuudha? Sirrii nuuf dira jechuudha. Deebii isaa guddaa jalqaba qabnurraa gaafa hir'isnu deebiin keenya isaa nuuf dira jechuudha. Kan biraa ammas kanarraa hir'isna jechuudha. Kanarraa gaafa hir'isnu 8 irraa 8 meeqa ta'a? 0dha jechuudha. 8 irraa 8 0 torban qabnu waan ta'eef torba akkuma jirutti gadi barbaannaa. Torba akkuma jirutti gadi barbaannaa. 8 akkuma jirutti gadi barbaannaa jechuudha. Sababni isaa immoo dijjiitonni manni dijjiitota keenyaa wal bira darbanii lakkoofsa xiqqaatu duwwaa irraa hir'atee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf meeqa ta'u jechuudha? 870 jechuudha deebiin keenya. 870 jechuudha. Inni kunis akkasuma yeroo ilaallu ni liqeeffannaa jechuudha. Asirrattis tokko liqeeffannaa. 9 torbaan ol waan ta'eef 17 irraa 9 8 shanirraa tokko achi liqeeffannee waan turreefi 4 irraa 0 afurumadha. Waan irraa hir'atu waan ta'eef jechuudha. 6 irraa 4 2 jechuudha. Deebiin keenya meeqa ta'ee? 248dha jechuudha. Deebiin keenya 248dha. 248 kana mirkaneessinu amma 248 ida'uu 400 fi 409. Kana jechuun 17 barreessinee tokko qabna. Kana jechuun 4 5 6 jechuudha. Deebiin keenya 657 sirrii nuuf fidee jira jechuudha. Idaamni keenya sirriidha jechuudha. Amma immoo 300 irraa 130 gaafa hir'isnu 0 irraa 0 0 mataa fi 0 irraa 3 hin danda'amu waan ta'eef ammas tokko irraa liqeeffannaa jechuudha. Kanaaf tokkotti gaafa 0 tokko gaafa daballu 10 irraa 3 torba jechuudha. 3 irraa tokko liqeeffanneera 2 irraa tokko jechuudha. 170 nu laattee jechuudha. Ishee gaafa mirkaneeffannu 3 ida'uu sorry. Dhibbaaf 30 ida'uu meeqaatii? 170 jechuudha. Gaafa walitti idaanu 0 0 0 taati. 4 3 keenya 10 taati. 10 0 barreessinee tokko qabna. 2 fi 2 tokko qabna. 3 taati jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriidha jechuudha. 300 nu laateera jechuudha. Amma immoo 240 hir'isuu 27ti. 0 irraa 7 hin dandeenyu. 10 irraa 7 3 4 sun irraa tokko liqeeffanneera. 3 irraa 2 tokko 2 daayirektii madabarfannaa jiru waan ta'eef 200 fi 13 nu laate jechuudha. 200 fi 13 yeroo itti daanus akkasuma nu laate jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii mirkaneessinillee ilaalaa deemuu dandeenya yookiin shaakaluu dandeenya jechuudha. Inni xumuraa mata duree kanaa kan ta'u probleemota jechaa qabatama ta'an ida'uu fi hir'isuudha. Warreen amma ilaalaa turre keessatti haala isaan ittiin ida'amanii fi hir'isan ilaaluudha jechuudha. Kanaatiif probleemota ammaa keessatti tokko tokko isaanii hir'isuuf ida'uu keessatti gaafa ilaallu warreen tokko tokkoon isaanii maal qabaatu jechuudha. Tokko kutaa kana keessatti kan ilaallu probleemota jechaa kan jijjiiruuf jireenya dhala namaa waliin wal qabatan kan itti furuu ta'a. Probleemota jechaa furuu danda'uun barbaachisaa fi kaayyoo barnoota herregaatii kanaatiif tokko tokko ishee barbaadudha jechuudha. Kanaaf inni kunis immoo maal godhee jira? Warreen ammaa keessatti warshaan kophee oomishu tokko bara 2012tti kophee 4,600 oomishee akkasuma bara 2013tti kophee 5,200 oomishee gabaaf dhiyeesseera. Waggoota lamaan kana keessatti baay'inni oomisha kophee isaa meeqadha?
Kanaaf maal goona jechuudha piroobileemota kana lamaan walitti daannaa jechuudha. Meeqaaf meeqa jechuudha? 4,600 4,600 ida'uu ida'uu 5,200 jechuudha. 5,200 wal qixxaataa deebiin keenya ammas deebii keenya 0 da'uu 0 0dha 0 da'uu 0 0dha ammallee isa booddee 6 da'uu 2 8 4 da'uu 5 9 jechuudha. Waggaa kanatti meeqa argateera jechuudha. Abbaan warshaa kanaa yookiin oomishni waggaa lamaan kana 9,800 waggoota meeqatti argateera jechuudha. Waggoota lamaan kana keessatti 2012-2015tti kana deebii keenya argateera jechuudha. Caalmaan oomisha kophee bara 2012 fi bara 2013 meeqadha? Waggoota lamaan kana keessatti baay'inni oomisha kophee isaa meeqadha? Baay'inni isaa 9,000 fi meeqadha jechuudha? 900 kana jechuudha. Deebiin inni jalqabaa kan inni oomishe kanadha jechuudha. Inni caalmaan oomisha kophee bara 2012 fi bara 2013 meeqadha kan inni jedhu immoo meeqadha kanarraa hir'isnaa jechuudha. Kan nuti argannu amma idaanee asitti idaanee arganne kan immoo deebisnee irraa hir'isna jechuudha. Gaafa irraa hir'isnu immoo 4,600 keenya immoo 5,200 goonee irraa hir'isna. Irraa hir'isaa 4,600. Kana 0 0 gaafa hir'isnu akkuma jalqaba ilaalle 0 0 gaafa hir'atu 0 madha. Ammas 0 0 gaafa hir'atu 0 madha. Hayyuun hin jiru waan ta'eef amma addanattidha jechuudha kan nuti ilaallu. Asitti 2 6 caaltu waan jirtuuf asirraa tokko liqeeffannaa jechuudha. 5 irraa kanatti liqeeffanna. Gaafa kana 12 irraa 6 meeqadha? 6 jechuudha. 6. Kuni meeqa taasisa? 4 irraa 4 0dhaan qabu jechuudha. Kanaaf walqinni keenya deebiin nuti caalmaan jiru meeqadha? 600dha jechuudha. Caalmaan waggaa kana 600 jechuudha. 600. Garaagarummaa meeqa argateera? Garaagarummaa 600 argatee jira jechuudha. 600 kana immoo deebisnee mirkaneessuudhaaf warreen kana gaafa walitti ida'anii argachuu dandeenya jechuudha. 4,600 ida'uu 600 keenyaati jechuudha. Yeroo kana walitti ida'an bas 0 da'uu 0 0dha. 0 da'uu 0 0dha. 6 da'uu 6 12 2 barreessine tokko qabna. Tokko gaafa 5tti tokko 4 da'uu 4 hin jiru waan ta'eef 4 tokko gaafa 5 jechuudha. Meeqa nu laate? 5,200 keenya nu laateera. Deebiin keenya meeqadha? Sirriidha jechuudha. Kanaaf furmaata isaa jechuudha. 4,600 fi bara 2013 kophee 5,200 oomishee waggaa lamaan keessatti baay'ina kophee oomishamanii fi garaagarummaa oomisha kophee bara 2013 bara 2016 fi inni 600 arganneerra 9,800 keenya ta'eera jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Piroobileemota jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti illee haala kanaatiin irraa hir'isnee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 13ffaan manni barumsaa tokko waggaa jalqabaa deeskii 536 bitee waggaa itti aanu deeskii 287 waggaa lamaan keessatti manni barumsaa kun deeskii meeqa bite? Isa yeroo ammas gaafa ilaallu halluu ammaa shallagni bira ga'uu ni dandeenya jechuudha. Baay'ina deeskii waggaa jalqabaa bitamee 536 waggaa lammaffaatti baay'ina deeskii bitamee 287dha jechuudha. Kanaaf isa kana maal goone? Shallaggii waggoota lamaan keessatti bitame irraa hir'ifamee jechuudha. 536 ida'uu 287 wal qixa 823dha jechuudha. Deebiin keenya 826 waggaa lamaan sanatti deeskoota bitamanidha jechuudha. Kanaaf guyyaa ayyaanaa keessatti yaadni diimaa irratti tokko tokkoon isaanii warruma ammaa hojjennedha waan ta'eef baay'ina wal harkisanii ilaaluu dandeessu. Kanaan kan xumurre ta'a boqonnaa lammaffaa boqonnaa sadaffaa hanga walitti deebi'utti yoo obsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa.